Akkam jirtu namni waanuma nyaate fakkaataa naan jedha abbaan koo dur. Namni waanuma nyaate fakkaataa naan jedha abbaan koo dur. Jechi kuni dhibbatti waa'ee nyaachuu fi dhuguutii miti. Ati waanuma nyaatte fakkaatta jechuun waanuma keessa kee guute baastee namatti agarsiistaa jechuudha. Waanuma beektu dubbatta. Waanuma fudhatte kennita. Waanuma argite deebistee agarsiifta. Waanuma wajjin oolte calanqisiifta. Waanuma filatte ofirratti moosiftee bitamta. Yoo jireenya foonii ofirratti moosifte mootiin si bulchiisu. Akkasuma yoo jireenya hafuuraa ofirratti moosifte akkasuma mootiin keessuma. Wantuma keessa kee guuteen deebistee nama guutuu barbaadda. Waanuma keessa kee jiru arjoomuu barbaadda. Waanuma keessa kee yaadaa oolu baastee hojiirra oolchuuf shaakala. Maddi waan sirrii keessuma keetii burqa. Keessa keetti burqaa waan gaariis ta'e hamaa maddisiisuuf yookaan tolchuuf gaa'een keetu. Hojiin Waaqayyoo akka hojii warshaa wanti wal fakkaatu oomishuu miti. Warshaan meeshaa tokko oomishu meeshama san qofa oomisha. Waaqni Aadaam irraa eegalee haga guyyaa har'aatti nama gosa tokko qofa hin uumu. Ilaalcha ati ofii keetiif qabdu eenyummaa ati mul'ata kee dhugoomsuuf taasisaa jirtu mul'isa. Rakkinna sirra ga'e kamillee jabinnatti akkasumas fiixaan ba'insatti jijjiiruu kan dandeessu yoo ilaalcha sirrii ofii keetiif qabaatte qofa. Dorgommii ilaalcha gaarii qabaachuu keessa seeni ni injifattaadha. Guyyaan hundinuu carraa addaa fi sadarkaa guddina koo kan dabalanidha jedhi yaadi. Kasaaraa yaada keessan seenin. Salphinnas akka ulfinnaatti hin fudhatin. Hin yaadda'inis dukkanna tadha keessa jirtu ittiin fufuuti. Namoonni yaada garaagaraatiin abdii si kutachiisan baay'ees ta'uu danda'u. Ati garuu yoomillee keessa keetiif ilaalcha gaarii qabaadha. Harka hin kennin. Ija jabaadha. Hin sodaatin. Gaddaaf gaabbii boodatti si deebisu keessa hin seenin. Ati nama biraa akka taate hin dagatin. Guyyaan biraa ulfinna baatee si eegaa jira. Waan waliin turteef yeroo gaarii qabaadha.